odeeffannoo wayitaawaa OMN YouTube irratti hordofuuf subscribe godhaa. Akkasumas fuula Facebookii Oromiyaa Media Network kan verified ta'e like fi follow gochuun OMN hordofuu dandeessu. Twitter irrattis @Oromiyaa Mediadhaan OMN argattu. Odeeffannoo wayitaawaa fi qulqulluu OMN irratti hordofaa. OMN ijaa fi gurra uummataa. Hongee walitti fufaa waggoota 5 dabraniif godina Booranatti mudateen hawaasni gammoojjiiwwan godinichaa miidhamaa ulfaataaf saaxilamu miidiyaaleen biyya keessaa fi alaa gabaasaa turaniitu jiru. Gogiinsa walitti fufaa waggootaaf mudateen beeladootaa fi bushaayee dabalatee lubbuun namootaas dabraa tureetu jira. Addummaan gammoojjiiwwan godinoota hongeetiin miidhamanii keessatti sababa gargaarsaa fi birmannaa dhabuutiin rakkoon xannee fi weerara dhukkubaa mul'ataa turaniitu jiru. Sababa kanaafis dhaabbilee deeggarsa namoomaa fi mootummaa dabalatee gareewwan dhuunfaa artistootaa fi gareewwan hawaasaa adda addaa gargaarsa taasisuuf garasitti imalaatu jiru. warra naannoo Finfinnee dargaggoo metekel warri kunini deeggarsoonni gama mootummaatiin taasifamu irra caalaan isaa iftoomina dhabuudhaan kan komatamu yoo ta'u gareewwan deeggarsa taasisan hedduun mankuusa mootummaan qopheessatti gargaarsa buusanii waan deebi'aniif gargaarsi kallattiin hawaasa dhaqqabaa hin jirre jechuun komatamaa tureetu jira. Namoota rakkoo hawaasichaa furuuf walitti dhufanii garee ijaaruun gargaarsa walitti qabaa turan keessaa gareen tokko garuu ji'a bitooteessaa qofa keessatti seenaa addaa hojjechuu ibsa. Gareen kunis hawaasa Booranaa hongeen miidhamaniif gargaarsa walitti qabuuf maqaa namoota 3 jechuunis obbo Birruu Tsaggaayee, Arfaasee Yirkoo Kumsaa fi Tamasgan Gammachuutiin lakkoofsa herrega baankii banoon gargaarsa birrii miliyoona 8 ol walitti qabuun deeggarsa midhaan nyaataa fi meeshaalee tajaajila hawaasichaatiif taasisuu ibsa. Garichi marsaa 1ffaa fi 2ffaa jechuun yeroo adda addaatti gara Booranaatti imaluu hime. Bitooteessa 8 fi bitooteessa 23 gara Booranatti imaluu kan ibse gareen kun imala marsaa duraatiin gargaarsa midhaan nyaataa fi zayita nyaataa akka taasise ibsa. Imala marsaa 2ffaatiinis meeshaalee adda addaa kan pilaastikii manarra buufatanii fi uffata qorraa abbootii warraa 1,000 fi 400 dhaqqabsiisuu ibsa. Gareen kun yaamicha gargaarsa miidiyaalee hawaasummaa gubbatti taasisaniin qarshii miliyoona 8 fi walakkaa ol walitti qabuu himan. Qarshii walitti qabameenis sagantaawwan deeggarsaa boqonnaa 2tti qooduun taasisaniitu jiru. Akka qindeessitoonni garee kanaa ibsanitti bitooteessa 8 bara 2023 imala marsaa 1ffaa gareen kun Booranatti taasisaniin midhaan nyaataa, zayita nyaataa, aannan, ashaboo fi baasiiwwan geejjibaa dabalatee qarshiin miliyoona 5.6tti dhiyaatuun bitanii dhaqqabsiisaniitu jiru. Odeeffannoo wayitaawaa OMN YouTube irratti hordofuuf subscribe godhaa. Akkasumas fuula Facebookii Oromiyaa Media Network kan verified ta'e like fi follow gochuun OMN hordofuu dandeessu. Twitter irrattis @Oromiyaa Mediadhaan OMN argattu. Odeeffannoo wayitaawaa fi qulqulluu OMN irratti hordofaa. OMN ijaa fi gurra uummataa. Qindeessaa garee kanaa keessaa tokko kan ta'e ogeessi seeraa Tamasgan Gammachuu fuula marsaa hawaasummaa gubbatti akka ibsatti midhaan nyaataa abbootii warraa 1,000 tokko isaaniitiif kiiloogiraama 100, zayita nyaataa abbootii warraa 1,152 ammoo tokko isaaniitiif leetira 2.5, aannan abbootii warraa 1,200 ammoo tokko isaaniitiif giraama 900 fi akkasumas wantoota akka ashaboo nyaataa gandoota baadiyyaa rakkoon hamtuun irra jirtu qaamaan dhaqqabsiisuu ibsa. Haaluma wal fakkaatuun bitooteessa 23 bara 2023 imala marsaa 2ffaa gara Booranatti taasisanii akka deebi'an kan himane gareen kun imala marsaa duraa godina Booranaa aanaa Mooyyalee gandoota baadiyyaa 12tti taasisaniin hawaasni rakkoo buufata keessa buufatanii fi uffata halkan uffatan qabaachuu akka adda baafatan qindeessitoota keessaa tokko kan taate adde Arfaasee Yirkoo ibsiteetti jirti. Sababa kanaafis maallaqa isaan harkatti aferraa rakkoo kana furuuf
murteessuun imala marsaa lammaffaa isaaniitiin gandoota aanaa Mooyyalee jaaf abbootii warraa 1,400 gaaddisa godoo fi uffata halkanii abbootii warraa 500 kan dhaqqabsiisan ta'uu ibsani. Jiraattonni gargaarsicha argatanis deeggarsi kun harkatti dhaqqabuu isaatiif gammachuu addaa qabaachuu himanii rakkoowwan bu'uuraa qaban hubachuun qaamolee isaaniif birmatan galateeffataniitu jiru. Warraalee akka malee eebbisaa fi bokkoon sodaatin halkan waliin dhaabbatanii akka hin eebbisan. Sochii gargaarsaa milkaa'aa taasisuu isaanii kan ibsani gareen kun birmannaa hawaasni taasisee kaayyoo deeggarsa kanaa dhugoomseef galateeffataniitu jiru. Jiraattonni deeggarsi taasifameefis uummata bal'aa deeggarsa isaaniif godhe galateeffataniitu jiru. Kominikeeshiniin aanaa Mooyyalee gama isaatiin garee gargaarsaa kana qindeessanii fi hawaasa garee kana waliin ta'uun gumaachee fuula feesbuukii isaanii irratti dinqisiifateetu jira. Daawwattoota OMN ani Faayisaa Eliyaas ogeeyyoota teeknikaa waliin ta'uun.